Yaa ummata Oromoo, yaa qeerroo Oromoo, yaa qarree Oromoo, ummanni Oromoo kan dhihaa, kan bayaa, kan kaabaa, kan kibbaa yoo bilisummaa biyya keetiitiif dubbattee kan ajjeefamtu ta'e, yoo mirga haasa'uu biyya kee keessatti hin qabdu ta'e, yoomiif akka nu jiraannuu fi yoomiif akka isin jiraattanii fi yoomiif akka ati jiraattu eenyu akka maaliif akka jiraattu namni hin beeyne hin jiru jechuudha. Kuni dhimma jiruuf jireenyati. Namni bilisummaaf jecha afaan ufiitiin fedha ufii waan qabu waan lubbuun itti dhagaamte haasa'uun lubbuu namaa eega baasa ta'e wanti har'aan booda jiru tokkollee hin jiru. Oromoo ka'ii bakka jirtuu nafxanyaa ofirraa gubii. Namni hunduu akka mataa isaatiin gahee mataa isaa bahuu qaba jechuudha. Qabsoo Oromoo kanarratti taphni hin jiru. Eenyumaayyuu yoo ta'e mataa ofiitiif qabsaa. Atis beeki boru waa takka dubbattee jennaan bakka arganitti simmootuu xiyyitiiyyuu sin barbaachisu jechuudha. Xiyyiti otoo hin ta'in saanjan si waraanti. Yoo barbaadde mootuu bakkuma argitetti waan feete mukaan si ajjeefti jechuudha. Mukaaf du'uuf xiyyitiin du'uun garaagarummaa qaba. Oromoo beeki. Xiyyitii du'uu jechuun dhiirummaadha. Xiyyitiin du'e Haacaaluun. Haacaaluun dhugaa ajjeefamuu miti. Dhayamuun isaa kunuu dhugaa taanan balaan akka bu'ullee haa beekamu. Ummanni Oromoo bakka jirtanii ibidda qabsiisudha. Ummanni Oromoo yoomiif akka jiraattan silaayyuu akka hayyoonni ammaayyuu haasaaran kanatti Abiyyi borummootu dhufee taaziyaa Haacaaluu booyee kararraa isin galcha. Ummanni Oromoo ka'aa woboo cinaa dhaabbadhaa nu hidhachiisa. Hayyoonni Oromoo kalaa hidhannoo nu bitaa nullee kaanee ni lollaa. Maaloo yaa ummata Oromoo, yaa hayyoota Oromoo tokko ta'aa gadi bayaa. Garri biyya keenyatti galluunuu hin jiru, garri waa dubbannuunuu hin jiru, garri mana keenya keessa jiraannuunuu hin jiru jechuudha. Kana namni hin beekne yoo jiraata ta'e nama lubbuun maal akka taate hin barreedha jechuudha. Namni biyya ofiitiif nama tokko otoo rukutin bilisummaa dimokiraasiin biyya keessatti babal'ate jijjiiramni dhufeedha. Jijjiiree isaaniin haa deemu. Abiyyi Ahmad tokkoffaan seenaa Oromoo keessatti seenaa xuraa akka galmeesse har'as borullee kan kennee ibsinu jechuudha. Akka Abiyyiin ta'e haa beekamu. Ummanni Oromoo bakka jirtanii ka'aa ol cinaa dhaabbadha. Diina ofirraa kuffisuun dirqama jechuudha. Hanga yoomiiti ummanni keenya akkatti nurraa dhuma.